Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Fulbaana 18 bara 2015 qophii keenya sagalee qeerroo irraa jalqabnee jirra. An murtii guutooti. Afaan Oromoo afaan biyyaalessaa akka ta'u gaaffii adda duree ta'uun dhimma maaster pilaanii wajjin tarkaanfachaa jira kan jedhu hangafa oduu keenya har'aati. Babal'ina oduuf Jaallee Ayyaanee Kaayyoo. Afaan lammiileen biyyattii irra jireessi yookaan maajoritiin dubbatu afaan Oromoo guddichii fi hangafti afaanota impaayeraa biyyattii keessatti afaan biyyaalessaa ta'uu dhabuun akkuma sirnoota wal fakkaatoo duraanii fi isaaniin olitti ergaramaa fi ukkaamsaan hidhaa diinaa jalatti to'atamuun inumaatu ulee diinni ittiin sabicha dhaanu ta'uun sababa yakka malee ittiin yakkanii doorsisanii fi miidhan ta'uunsaa warraaqsa waliigalaa humni diinaa duubatti deebisuu hin dandeenye dhoosaa jiraachuun beekame. Warraaqsi kun bu'aa qabsoo goototni Oromoo mirga abbaa biyyummaa fi kabaja eenyummaa Oromootiif ganama biyyaa fi sabni keenya koloneeffatame irraa eegalee taasisaa as gahan ta'ullee dammaqiinsa hawaasa Oromoo daraaree dagaagee sadarkaa firii quubsaa argamsiisu irra ga'uurraan kan ka'e gama hundaanuu sadarkaa hawaasa Oromoo hundaa biratti finiinee warraaqsa galma isaa ga'u malee hin dhaabbanne kaasaa jiraachuun ni fata'eera. Barattoonni yuunivarsiitii fi sadarkaa garaagaraa irratti argaman hojjettoonni, daldaltoonni, abbootiin qabeenyaa, dargaggoo fi shamarran, haayyotaa fi maanguddoon duuchaamatti sabni Oromoo marti afaan tokkoon, fedhii tokkoon, ejjennoo tokkoon garaagarummaa ilaalchaa siyaasaa fi amantii maleetti quuqama jabaataan afaan Oromoo hacuuccaa jalaa ba'ee bilisaan afaan biyyaalessaa ta'uu akka qabu ifatti gaafachaa jiraachuun mirkanaa'eera. Kunis akkaataa amansiisaa ta'een qabsoo walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoof taasifamu of fuuldura tarkaanfachiisuuf shakkii tokko malee kan abdachiise ta'uu bilchinaan hubatamu gamaggamni qeerroo qulqulleeffatee jala muree gabaaseera. Yeroo ammaa matayyaanis ta'ee gamtaan gaaffii kana irratti walii galamee bifa garaagaraan falmaan humna isaa cimsachaa jira. Keessaafuu barattoonni qubeen baratanii bakka gurguddaa gahaa jiran afaan alagaa dirqiin itti fe'amaa jiru hubachuu dhabuun fedhii afaan ofiitiin bakka hundaatti akkaataa barbaachisaa ta'een daangaa tokko malee tajaajilamuu humna bakakkaa horachuun maddaateera. Kunis akkaataa saayinsaawaa ta'een qabsoo beekumsaa irratti hundaa'ee finiinsaa jiraachuun dirreetti bahaa jira. Qorannoowwan haqa sakatta'uun furmaata isaa waliin qabatanii as dhiyaataa jiran marti biyyattiin kun atattamatti afaan Oromoo afaan biyyaalessaa taasisuuf kan dirqamtu ta'uu kan akeekkachiisanii fi kun ta'uudhaa baannaan tokkichi kunuu osoo dhimma biraa itti hin dabalamin biyyatti akka yeroo gabaabaa keessatti diiguun lafa kaayaniiru. Dhimma kana ilaalchisee qorannooleen hedduun yuunivarsiitiilee keessatti kan dhiyaatan yoo ta'u hunduu yaaduma afaan Oromoo afaan biyyaalessaa gochuu irratti wal ta'u. Isaan kana keessaa qorannoo barsiisaa yuunivarsiitii fi barataa PhD kan ta'e Beekan Gulummaa eeruun ni danda'ama. Haaluma kanaan wal fakkaatuun kunoo ammas bifa bareedaa fi adda ta'een ibsamee barreeffame kitaabni haaraan maxxanfameera. Dargaggoo Milkeessaa Miidhagaa dhimma kana ilaalchisuun bu'aa qorannoo isaa kitaabaan maxxansiisee uummata bal'aaf dhiyeessee jira. Mata dureen kitaaba kanaa afaan Oromoo fi imaammata afaanii biyya Itoophiyaa bara 1855 hanga 2015 kan jedhamu yommuu ta'u akkaataa qorannoo kitaaba kanaatti yeroo gabaabaa keessatti afaan Oromoo afaan biyyaalessaa ta'uu baannaan balaan biyyattii kana mudachuuf taa'u hedduu yaaddessaa ta'uu eeree jira. Dabalataanis Oromoon uummata biyyattii fi gibira guddaa hunda caalu taaksii fi vaatiif kan kana fakkaatan galii mootummaa impaayeraatiif galchaa jiru waan ta'eef biiroolee mana hojii federaalaa maraa keessatti hojjetoota qaxaramanii hojjetan akkaataa baay'ina isaanii wajjin walgitu yookaan wal madaaluun argachuu qaba. Qodamiinsa taayitaa, qodamiinsa yeroo qilleensaa miidiyaa biyyattii, qodamiinsa baajataaf kan kana fakkaatan irrattis sirreeffamni godhamuun dirqama ta'uu akeekkachiiseera. Gama biraatiin mootummaan wayyaanee barreessaa Abrahaam Jaallataa qarshiin bituun seenaa Oromoo xureessee
filame. Haaluma kanaan Abrahaam Jaallataa kitaaba Aarsaa jedhamu bifa asoosamaan barreesse mootummaan wayyaanee maxxansiistee fi ayyaana irreechaa bara 2015 irratti uummataaf dhiyaachuuf akka taa'u irra gahameera. Kitaabni kun akeekni isaa inni guddaan maaster pilaaniin wayyaanee isa haaraa kanaaf deeggarsa kennuun uummata tasgabbeessuuf kan akeekame yoo ta'u, bareedina magaalattii eeguuf jecha manneetii citaan diigamuun sirrii ta'uu kan gorsudha. Kana malees mootummaan wayyaanee mootummaa misoomaawaa ta'uu isaa fi daandilee biyyattii irratti diriirseef galata guddaa fi ulfinni wayyaaneef akka malu dhaama. Hunda daran ammoo seenaa Oromoo jabsuun goobanaa Daaccee nama Oromoof galata guddaa oole goota Oromoo tokkummaa Itoophiyaaf gumaata taasise ta'uu lallabuun bakkoota hedduutti saba Oromoo fi qabsoosaa akkasumas qabsaa'ota Oromoof tuffii qabu ifatti tarreessuun salphisee arrabsee balfee gonkumaa seeraa fi kaayyoo barreeffamni tokko dhaabbachuu qabuu fi irraa kaachuun hojii maraatummaa hojjetee jiraachuun gabaasaan qeerroo nu dhaqqabe mirkaneessee jira. Haaluma kanaan kitaaba kana biiroleen mootummaa kanneen akka baankii hojii gamtaa Oromiyaa, waldaa liqii fi qusannoo Oromiyaaf kan kana fakkaatan maallaqaan kan utuban yoo ta'u, waliin dhaaf jecha sabboontota Oromoo kanneen akka Injineer Bilisummaa Dabaree, Mahadii Alii Musaa deeggarsa waliigalaanaaf godhaniif galatooma jechuun ta'e jedhee kan galateeffate yoo ta'u, sabboontonni kunneen akkamitti waan akkasii kana irratti maqaa keenya nu kaafta jechuun aariin gubatanii isaa wajjin wal lolaa jiraachuus maddeen qeerroo amanamoo ta'an eeraniiru. Hiriyooti Abrahaam, ilmaan Oromoo sabboontonnii fi aayyotiin Oromoo inni kitaaba kana akka isaan ilaalanii yaada itti kennan gaafate kanneen akka Dr. Xilahun Taliilaa, Dr. Tafarii Nugusee akkasumallee qaroo yookaan Taagal Taammanaa fi Beekii Uumaa kitaaba kana bifa kanaan uummataaf akka hin baaneef wayita jedhanitti wantoota akkanatti kontiraadiktarii ta'an waan falmisiisoo ta'an yoo barreeffame maal inni laata jedhee namni ni dubbisa. Beekaan kana godhe ammallee isin akkanatti anaan naqeequun keessan anaaf beeksisa guddaadha. Kun ammoo kitaabni kiyya bal'inaan gurguramee akkan galii guddaa argadhu na gargaara jedhee karaa jallina isaarraa galii guddaa argachuuf jecha akka beekaa balleessaa jirus saddaateera. Keessaafuu Dr. Xilahun Taliilaa nama argannoo yookaan diskooverii kan gabaan balfitee gatte gabaa bahu jedhee qeequun isaa barameera. Haa ta'u malee kun hunduu diinummaa dhokataa isaa ittiin gaggeeffachuuf malee yaada falmisiisaa dhiyeessuus akeekees akka hin taane hubatamuu qaba. Abrahaam Jaallataa amma dura fiilmii Eelaa jedhamuun uummata biratti kan beekamu yoo ta'u, fiilmiin Eelaas ta'u oguma aartiin yookaan afaan aartiin fayyadamee kan Caal jedhamuun yaamamtu amala Oromiyaa bakka buutee dhumarratti injifannoo ankaaksuun ajjeesee injifannoo nama amala Itoophiyaa qabduuf gonfachiisuun isaan ni yaadatama. Haa ta'u malee uummatichi dheebuu afaan ofiitiin fiilmii isaa daawwachuu waan qabuuf qofa hedduun fiilmicha simatee akka daawwate hin haalamu. Abrahaam Jaallataa bakka adeemu maratti nama waa'een tokkummaan Itoophiyaa isa yaaddessuu fi isa cinqu malee sabboonummaan Oromummaa itti hin dhagahamne akkasumas ijoollee sabboontota waliin ganamaa galgala dhimma kana irratti ejjennoo Oromummaaf qaban jijjiirsisuuf kan ifaajaa jiraatu yoo ta'u, ofiifis diinummaa fi tuffii Oromoo malee dhimma Oromoo akka hin qabne kan beekamedha. Hamlee duutuu Oromummaaf qabu irraan kan ka'e intala Habashaa fuudhee ilmoo irraa godhachuun akka jiraataa jirus dugduubeen seenaa fi eenyummaa isaa kan agarsiisudha. Kanarraan ka'uun kitaabni ergama diinaa baatee gara uummata keenyaatti adeemaa jiru kun achuma warra Minilikii fi goobanaa faarfattu Teedii Afroo faa biratti geessee haa gurguratu malee Oromoon akka qubaan hin tuqne gaafanna. Uummatni keenya kana hubachuun ugguraan akka dura dhaabbatullee dhaammanna. Abrahaam Jaallataa gaafatama seenaa jalaa akka hin baane akka beeku akeekkachiifna. Gama biraatiin artist Tsaggaayee Dandanaa yookaan Sayyoon dhukkubsatee du'aaf jireenya jidduutti waan argamuuf akka gara biyya alaatti geeffamee wallaansi barbaachisaan godhamuufiif kan akeeke konsertiin muuziqaa qophaa'ee galma aadaa fi turizimii magaalaa Finfinnee isa kiiloo 6tti argamutti
gaaf fulbaan 9 bara 2008 akka lakkoofsa Abashaatti akka dhihaatee galii dhaleessuufiif akka saganteeffame dhagahame. Sagaleen qeerroos kaayyoo eebbifamaa kanaaf tumsa lammummaa gochuun barbaachisaa ta'uu amanuun beeksisa koreeleen qopheessitoonni sagantichaa qopheessan gara boodaa irratti isiniif dhiyeessa. Wayyaaneen gamarmaan dhimma maastar pilaanii wajjin wal qabatee mormii ishee mudachuuf taa'u yaadda'uun barsiisota guutuu biyyattii irratti argamaniif haala itti barattoota isaanii tasgabbeessuu danda'an irratti orienteeshinii kennaa akka jirtu saaxilame. Godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sulultaa lafa foon itti qalamu dhaabbata qeeraa Sulultaa jedhamuun beekamutti fincilli guddaan adeemsifamaa jira. Hojjettoonnii fi dafqaan bulaan akkasumallee uummanni Sulultaa wal ta'uun dhaabbatichi loon tokkollee qalee akka gama magaalaa Finfinneetti hin geessine dhorkuun balbalicha karra cufee itti bahee eegaa olee jira. Guyyaa kaleessaa fulbaana 17 magaalaan Finfinnee dhiyeessii foonii dhabdee daldaltoonni gara Buraayyuu fi Kotobeetti yaa'anii foon barbaadaa akka oolan barameera. Dhaabbatni foon magaalaa Finfinneef dhiyeessaa ture kun kan namoota dhuunfaan wal ijaaranii daldalan yoo ta'u, ilmaan qonnaan bulaa naannichaaf carraa hojii banee ilmaan naannoo sanaa hedduminaan kan jiraatan hojii dhaabbataa kana keessa geggeeffamutti hirmaachuudhaan yoo ta'u, ammaan sana mootummaan wayyaanee galii dhaabbataa kana irraa argamu itti hinaafee dhaaluu waan barbaadeef daldaltoota gurmaa'anii namootaaf carraa hojii bal'inaan bananii hojjetan kana irratti gibira gurguddaa ramaduun akka isaan fedhii isaaniitiin gibiricha kaffaluu dadhabanii dhiisan godhee ofiif itti darbe hojjechuuf yaalii gochaa jira. Kanarraa ka'uudhaan uummatni kun gibira kaffaluu dadhabee hojicha dhiisaa jiraachuun barameera. Kana malees dhuunfaan hojii loon qalanii foon dhiheessuu hojjechuun nama tokkoon ayyama baafachuuf illee qarshii 100 mootummaatti qabsiisuu akka qabu seera haaraa baasanii jirani. Sababa kanaan daldaltoonni hojicha dhaabanii jiru. Mootummaan saffisaan hojicha jalqabee ofiif qalee dhiyeessuuf wayita yaalutti uummanni Sulultaa tokkummaan ka'ee qaamota mootummaa kana reebee bakkicha ari'uun karra qeeraa cufee ooluu murtii guutuun bakkichatti argamuun nuuf gabaasee jira. Fincilli uummataa kun ammas kan itti fufee jiru yoo ta'u, nutis jala buunee kan isin biraan geenyu ta'a. Dhumarrattis karaan Baakkoo irraa gara magaalaa Shaambuu geessu bakka Buhee jedhamu haratoo jala gahuu ga'ee riqichi addaan cituun konkolaataan wal quunnamsiisuu hin dandeenye. Yeroo ammaa konkolaataan tokko Baakkoo irraa fidee riqicha biraan gahee yeroo deebi'u inni tokko ammoo riqicha biraa gama Shaambuu irraa dhufee dhaabbatee eeggatee fudhatee deema. Haala kanaan taarifa duraan kaffalan irratti dachaa 3 dabalanii uummata dararaa jiraachuu maleettis meeshaalee horroo guduruu irraa gara Finfinneetti fidus ta'e Finfinnee irraa geessuun hin danda'amu. Dhimma kana ilaalchisee Jaal Hariiroon gaaffiif deebii dhaggeeffataa keenya waliin godhe qabaa ordofaa. Oduu keenya xumurree qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Keenya hedduu duriis tahe amma akka bilisoomnu hin fedhan gonkumaa. Diinan keenya hedduu duriis tahe amma akka bilisoomnu hin fedhan gonkumaa. Callifnee yoo teenye akka dur sobamaa ammaas nu fe'achuuf isaan qophaa'umaa. Nukasa ya ilmaan Oromoo nukasa gabrumsaan miidhem buqqaane ittisa kan bira kan buune iddoosa bakka jirtan maraa warra isa finiinsa. Seenaa ilma bultuu bara 1936 hanga bara 1974tti. Maqaan dhalootaa
Hasan Ibrahim kan jedhamu yoo ta'u maqaan qabsoo isaa ammoo Elamoo Qilxuu jedhamuun uummata biratti beekama. Elamoo Qilxuu hirmaataa warraaqsa qabsoo sabboonummaa Oromoo fi hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo karaa bahaa akka ture seenaan jireenya isaa ni mul'isa. Obbo Elamoo Qilxuu bara 1936tti Oromiyaa bahaa keessatti dhalachuun addunyaa kanatti dabalame. Seenaan ijoollummaa Elamoo Qilxuu baay'ee kan hin beekamne yoo ta'e illee bara 1956tti barnoota Islaamaa barachuu kan jalqabee fi magaala Direedawaa keessatti daldala Arabaa sooressa tokkoof hojjechaa akka ture ni beekama ture. Daldalaan kunis amalaa fi hojii Elamoo baay'ee waan jaallateef baruma sana jechuunis bara 1956 Elamoo fudhatee gara Eden Yemen deeme. Eden akkuma ga'een maqaa isaa gara Elamoo Qilxuutti jijjiirrate. Boodarra dubartii Oromoo achi jiraattu tokkos fuudhee daldala jalqabe. Daldala achitti jalqabe kunis baay'ee waan milkaa'eef yeroo gabaabaa keessatti qabeenya horachuu akka danda'e galmee seenaa isaa irraa hubanneerra. Elamoon bara 1966tti manni isaa bakka itti sabboontonni Oromoo wal ga'anii dhimma Oromoo itti mari'atan ta'e. Kun immoo qoonsila mootummaa Itoophiyaa kan biyya Yemeniif yaaddoo guddaa itti ta'e. Kanarraa ka'uudhaan Elamoo Qilxuu diinota mootummaa Itoophiyaa qarshiin gargaara jedhamee shakkame. Sana booda bara 1967 daldala nama Hararii mootummaa Itoophiyaatiif hojjetu tokko Eden dhaqee yeroo Finfinnee dhuften siif deebisa jechuun Elamoorraa mi'a liqeeffate. Elamoonis akkuma Finfinnee ga'een meeshaa ofii fudhachuu namicha sana wayita quunnamuuf yaalu basaastummaa namichaatiin to'annaa diinaa jala oolee yakka gocha shororkeessummaa mootummaa Itoophiyaatti gaggeessuutiin himatame. Mana hidhaa keessattis qorannoo hamaa reebichaa fi miidhaa sammuu yookaan saayikooloojikaal toorch guddaatu isarra ga'e. Kun immoo Elamoon akka abdii kutatee taa'u osoo hin taane irra caalaatti akka inni qabsoof of qopheessu godhe. Sana booda hiriyoonni Elamoo erga ilmaan nafxanyootaa akka maallaqa bira hin dabarre baranii booda qarshii walitti qabanii dura taa'aa nageenyaa yookaan security chief namicha tureef qarshii kana kennanii akka Elamoo mana hidhaatii gadi lakkifamu godhan. Erga mana hidhaatii ba'ee booda sochii sabboonummaa Oromoo kan akka waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti hirmaannaa guddaa gochuu akka jalqabe seenaa jireenya goota kanaa irraa hubachuu dandeenyee jirra. Bara 1968tti walgahii Moqaadishootti waa'ee qabsoo uummata Oromoo babal'isuu irratti godhame irratti hirmaachuuf dhoksaadhaan gara Moqaadishoo deemee walgahicharraa qooda fudhate. Walgahicharraatis gara biyya Arabaa deemee hojii sabboonummaa Oromoo uummata biyya Arabaa jiru akka hubachiisuuf dirqamni itti kenname. Sana booda dirqama itti kenname fudhatee gara magaala Edenittis deebi'uun dhaabbata hawaasa Oromoo hundeessuudhaan bulchiinsa magaala Eden amansiisee akka isaan biiroo siyaasaa akka banuuf heeyyama kennaniif godhe. Gargaarsa mootummoota Arabaa fi akkasumas dhaabbata bilisummaa Palestiin yookaan Palestine Liberation Organization fi adda bilisummaa Eritrea yookaan Eritrean Liberation Front irraa gaafate. Gargaarsa mootummaa Iraaqiin leenjii waraana ji'a 7 erga kennee booda adda ribeelolaa hundeesse.
adda kanas hooggansa hiriyaa isaa Abdul Karim Haji Ibrahim yookaan maqaa jaarraa abbaa gadaa jedhamuun beekamuun akka hoogganamu godhe. Yaa ta'u malee akka yaadame osoo hin taane addi kun odoo gara Itoophiyaa seenuuf yaalu mootummaa Somaaliyaatiin rukutamee booji'amee gara mana hidhaa galfame. Kunis ta'u Elamoon odoo abdii hin kutin meeshaa waraanaa gargaarsa adda bilisummaa Eertiriyaa irraa argate dhoksaadhaan gara gammoojjii Affaar keessaan gara Itoophiyaatti galchuudhaan kuusuu jalqabe. wayita sana dirqama itti kenname haalaan bahaa waan jiruuf bara 1973tti walga'ii sochii qabsoo Oromoo Finfinneetti adeemsifame irratti akka hirmaatuuf waamame. Walga'iin kunis uumamuu adda bilisummaa Oromoo yookaan Oromoo Liberation Front kan xumurame yoo ta'u, Elamoonis qabsoo waraanaa akka jalqabuuf dirqamni itti kenname gara naannoo dhaloota isaa jechuun bahaa Oromiyaatti akka deebi'u ta'e. Walga'ii kana booda hiriyaa isaa Hundee Tiiqii wajjin qabsoo waraanaa jalqabuuf gara magaalaa Galamsoo wayita deemanitti Jeneraal Taaddasaa Birruu mana hidhaa Galamsootti hidhamaa dhaabbataa yookaan eegamaa ta'ee waan jiruuf carraa isaan wal argatanii dhimma qabsoo Oromoo irratti mari'achuu argatee ture. Marii sana booda dhoksaadhaan humna waraanaa ijaaruu jalqabe. Abbaan Hundee immoo humna waraanaa riphee lolaa kana bakka iddoo Gubbaa Qorichaa jedhamu Tulluu Carcar irratti akka buufatu gorsan. Gorsaa maanguddoo kana fudhachuun caamsaa bara 1974 nama 20 fudhatee Gubbaa Qorichaa irratti kaampii dhaabbachuudhaan abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf qabsoo hadhooftuu afaan qawweetiin jalqabe. Qabsoon tun tokko jettee kan irratti jalqabde abbaa lafaa uummata naannoo sanaa baay'ee hacuucaa kan ture eegdota namicha Mulaatuu Tagany jedhamu irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhachuudhaani. Boodarras erga Mulaatuun barsiisaan amantii Islaamaa Galamsoo keessatti akka ajjeefamu ajajee booda Mulaatuu irratti tarkaanfii ajjeechaa fudhatan. Tarkaanfiin ajjeechaan Mulaatuu irratti fudhatame sun ummata naftanyaa naannoo sana jiraatan garmalee kan naasisee fi cunqurfamoota ilmaan Oromootiif immoo abdiin bilisummaa keessatti akka dagaagu kan godhe ture. Bulchaan naannoo sanaas loltuu isaa ergee sochii Elamoonfaa jalqaban akka dhaabsisanii fi to'annoo jala akka oolchan ajajus. Garuu loltoonnii fi hidhattoonni naannoo humna riphee loltoota Elamoo qilxuu dhaabuu waan dadhabaniif mootummaan Itoophiyaa humna waraana guddaa Jeneraal Geetaachoo Shibashiitiin hoogganamu gara Galamsootti erge. Sana booda humni waraana halagaan akka qabsoo bilisummaaf jalqabe kichuutti kutaniif erganii fi humni riphee lolaa biyya abbaa isaa diina harkaa baafachuuf falmii haqaa godhu gidduutti dirree xirrootti taasifamuu jalqabe. Humni riphee lolaa Elamoon hoogganamu kun kan akka warra halagaasan meeshaa waraana ammayyaa baay'inaan kan qabu osoo hin taane onnee fi haqa qofaa qaba. Haa ta'u malee waraana mootummaa gabroonfataa irraa ergamee dhufe onnee guutuudhaan dura dhaabbachuun yeroo dheeraaf erga falmaa turanii booda humni Elamoo baay'een wareegamni Elamoon akka harka kennatu gaafatan. Elamoonis rasaasa fixachuu isaa erga hubatee booda waan harka kennate fakkeessee yeroo isa qabuuf loltoonni mootummaa gabroonfataa kun bira ga'an boombii of harkaa qabu ofitti dhoosuun lubbuu loltuu halagaa sana dabalatee akka of wareege seenaa irraa ni hubanna.
Elamuu Qilxuu akkuma gootota Oromoo kanneen biroo nama jiru garbummaa irraa duuti bilisummaaf jedhanii du'an akka nama kabachiisu hubatee osoo bilisummaa saba isaaniitiif falmatanii wareegaman keessaa isa tokko. Kanaafuu gootni barabaraan uummata Oromoo biratti jaalalaa fi kabajaan yaadatamaa jiraata. Daandiin inni uummata Oromootti agarsiise daandii bilisummaati malee daandii gabrummaati miti waan ta'eef gochaan isaa boonsaa sun galmee seenaa uummata Oromoo irratti akkuma ifetti dhalootaa dhalootatti darba. Seenaa goota kanaa kitaaba seenaa gootota Oromoo dhaloota seenaan hin daganne jedhurraa kan arganne yoo ta'u akkaataa barreessaan Haayiluu Giraany barreesseen isinii dhiyeessine. Keenya hedduu duriis tahe amma akka bilisoomnu hin fedhan gonkumaa. Diinan keenya hedduu duriis tahe amma akka bilisoomnu hin fedhan gonkumaa. Callifnee yoo teenye akka dur sobamaa ammaas nu fe'achuuf isaan qophaa'umaa. Nukasa yaa ilmaan Oromoo nukasa gabrumsaan miidheen buqqaane ittisa kan bira kan buune iddoosaa bakka jirtan maraa warra isa finiinsaa. Barsifte diinan nuun firoomu hogguutti jallatte. Seenaan bara dhibbaa wanni nu barsifte diinan nuun firoomu hogguutti jallatte. Nuuf bakka bu'eetti dhara nu waywaata if nu dagachiisee bar nu galaafata. Nukasa yaa ilmaan Oromoo nukasa gabrumsaan miidheen buqqaane ittisa kan bira kan buune iddoosaa bakka jirtan maraa warra isa finiinsaa. Arkan barite dhugumaan fakkaatti Oromoo dagamnaan nutti galgalooyti. Arkan barite dhugumaan fakkaatti Oromoo dagamnaan nutti galgalooyti. Barataa barattuu dargaggoo dubartiin deebineen gabrumnuu ka'aa qabsoodatti. Nukasa yaa ilmaan Oromoo nukasa gabrumsaan nu miidheen buqqaane ittisa kan bira kan buune iddoosaa bakka jirtan maraa warra isa finiinsaa. Bara dhibbaa wanni nu barsifte diinan nuun firoomu hogguutti jallatte. Seenaan bara dhibbaa wanni nu barsifte diinan nuun firoomu hogguutti jallatte. Nuuf bakka bu'eetti dhara nu waywaata if nu dagachiisee bar nu galaafata. Nukasa yaa ilmaan Oromoo nukasa
kenne hittisaa kan bira kan buune iddoosaa bakka jirta maraa warraa isa finiinsaa. Gooticha abbaa sagalee aartistii keenya jaalatamaa Tsaggaayee Dandanaa, abbaa weelluu abbaa sagalee koonsartii birbannaa uummataa gaaddisa dhalootaa, gooticha aartii gootawwan abbaa sagalee wallistoonni bebbeekamoo fi jaalatamoo hangaftoota hanga dargaggootti baandii sabbataa aayyoof shaashee waliin ta'uun barreessitoonni komediyaanonni qaama aartii laallatu hundi koottaa irratti hirmaadhaa isiniin jedhu. Gaachanni dhalootaa lammiidha, birmannaan uummataa humna, lammii walii tumsee tokkummaa uummataa. Gooticha aartii Tsaggaayee Dandanaa yeroo ammaa kana dhukkubsatee sireerra waan jiruuf aartistoonni habaaboo dhalootaa gootawwan abbaa sagalee irratti kan hirmaatan iddoon galma koonsartii mooraa yuunivarsiitii kiiloo 6 ol dabartanii Ameerikaa imbaasii osoo hin gahin galma giddu galeessa aadaa biyyoolessaa magaalaa Finfinnee bara 2008 fulbaana bultii 9 dilbata waareen booda bakka jirtan maraa uummanni keenya Tsaggaayeedhaaf birmadhaa. Sangoota koona yaasaa geessee marga leenjisaa ubsaan saakoo hadii muchi karfanaanani horamee yaalooni kan ammaan beeknesani horamee yaalooni kan cubbuun beeknesani. Sani daltiin dura deemti amma jaabbii shaagartuutti marra caafuna oolti yoo burraatti jaboonni keenya hogii karra ga'e dura way garaa dhaaboraani lennaan jollummaa har'aa hora gabbadhaa yalooni eedhaa furdadhaa yalooni kan sin beekutuu yalooni isin horaa yalooni barrillee baraa dabarte cirrachi marga amma garte buddena buddee jette loon munnina bu'ee jette looni. Burretiya, ya otu bokisa.
galgalli ga'ee jabbi mar'attee surrin diyyallee haadha naan jettee. Abbaa golba abbaa quubsaa gateettiin midhaan buusa sangoota boona yaasa geessee marga leenjisa quubsaan saakoo hadii muchi kaarfanaannani muramee yaalooni kan ammaan beeknesi muramee yaalooni kan cubbuun beeknesi. Galuu deemani looni sani dhaltiin dura deemte amma jaabbii ishee agartuutti marra caafuna oolche yoo burraatti jabboonni keenya fogdii karra geenyura way garaa naa boora yaadadhee san ajoollummaa boora gabbataa yalooni eeda furdadha yalooni kan simbee kutuu yalooni siinora horaa yalooni barrillee baraa dabarte cirrachi margaa magarte buddena mullee jettoloon furmina furee jettoloon horaa gabbadhaa yaloon dheeraa furdadhaa. Qophiin keenya kan waliigalaa kanarraa kanumaan raawwateera. Waan nu dhaggeeffattaniif galata guddaa qabu. Qophii itti aanuun hanga wal agarrutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.